Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu daawwattoota channel YouTube Hussein Official gaa. WhatsAppin settingi faayidaa guddaa qabu fide jira. Kan namni hundinuu itti fayyadamuu qabu. Hamma booda WhatsApp irraan gaa lakkoofsa bilbilaa malee akkasuma namaa waliin dawwalu, namaa waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa isin hin barbaachisu jechuudha. Kana booda WhatsApp irraan settingi kana yoo haala kanaan dhaxxanii seettanii osoo namni biraa maqaa keessanii WhatsApp irratti username hin barreeffatin daftanii irra buutanii maqaa keessaniin username keessan barreeffachuu qabdu jechuudha. Kana yoo barreeffattan faayidaan isaa WhatsApp irratti username sana koppii gootanii namaa erguudhaan namaa waliin chaatii gochuu akkasuma namni isin dawwaluu barbaade username keessan argachuu danda'a malee lakkoofsa WhatsApp irratti lakkoofsa keessan arguu hin danda'u jechuudha. WhatsApp irraan kun waan faayidaa guddaa qabu, waan namni hundinuu itti fayyadamaa jiru, namoonni hundinuu itti fayyadamaa jira. Create godhatanii irraa username sana namaa erguudhaan abbaa barbaadde waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Username kana haala kamiin akka create gootanii itti fayyadamuu dandeessan isin barsa video kana keessatti namoonni haarawaa ta'an namoonni channel kana hin beekne Hussein Official jechuudha. YouTube channel gubbaa ni argattu. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe yeroo gootan all kan jettu gubbaa kana kaa'uudhaan video an post godhu yeroo hunda nama hunda dura akka isin bira ga'uuf all kan jettu gubbaa kaa'uudhaan itti fayyadamaa isin jira. Akkasuma video barnootaa hedduu ajjala gadhiisan jira. Jala galaa irraa baradhaa isin jira video kana akkasuma video yeroo dhaggeeffattanu akka namoota hedduu bira ga'u like tuquu hin dagatinaa. Godinyaa keessanii share godhaa gruppii adda addaa irratti WhatsApp update ni gootu awwala yoo WhatsApp keessan haaromee hin jiraanne Google Play Store gubbaa seenu angaa bakka search irratti bakka waa barreessuu irratti WhatsApp jettanii barreeffattu haaromsuu qabdu yeroo hunda WhatsApp jettanii yeroo isin barreeffattan haala kanaa isin baa search gochuudhaan appii WhatsApp itti fayyadamaa jirtanu update gootan ko ammoo oppiin gonnaan jira keessan immoo yoo dhiqata update qabaate update gochuudhaan appii saaranii seentu. Erga sentanii application kanarraa tuqaa sadii harka mirgaa tuquudhaan setting bakka jedhu keessanii seentu. Create haala kamiin akka gootan isin agarsiisa. Setting bakkeetti eega tuqxanii account bakkee irra tuquudhaan gaa account irraan gadee kanarraa argattu jechuudha. Username jaa asirratti isin baasa. Username kana create godhachuu qabdu. Erga tuquudhaan yeroo asirra tuqxanii ganjallaa dhufuudhaan gaa username isin create godhachuu qabdan ka akka fakkeenyaaf Instagram irratti username ni beektu, Facebook irratti illee username create godhattanii beektu jechuudha. Ka akkasii akkasuma kan wal fakkaatu create gochuu qabdu ka maqaa keessanii wal fakkaatu. Kanaaf username kana create gochuudhaaf create username bakkeetti gaa tuquudhaan asirratti ni barreeffatu. Username kana keessin barreeffattan qubee xiqqaa gootanii keessin barreeffattan. Qubee yoo qubee awwalaa guddaa gootanis rakkoo qabu, garuu walitti buttanii qubee xiqqaa gootanii barreeffattu jechuudha. Username kana qubee xiqqaa gootanii wal taasisanii maqaa keessaniin kan username isin social media adda addaa irratti fayyadamtanuun wal fakkaachuu qabaachuu username asirratti isin uummattan yookaan username isin asirratti barreeffattan jechuudha. Username kana yoo qata fudhachuu de lakkoofsa qubee lakkoota akkatti bakuudhaan ni fudhachiiftu. Haala kanaan mallattoo right isin kaayoo username keessan tikikkilii ta'e jechuudha. Akka social media irratti fayyadamtanuun yookaan immoo kan namni hin qabatin yoo jiraate kan namni hin qabanne yoo ta'e haala kanaan mallattoo right isin kaayoo username keessan yoo sirrii ta'e sana booda haala kanaan eega uummattanii kaatanii ganjallaa kana save bakkeettu jirti save ni gootu dhuftanii asirratti eega save gootanii kaatanii username kana den bakkeetti kaatuquudhaan danii ni gootu irra gadi qabuudhaan asirratti copy godhattu username kana irra gadi qabdanii copy kaayettu copy godhattu jechuudha. Maaliif asirra yeroo qabdan copy ni godha. Username kana bakka fedhetti namaa erguudhaan yookaan social media adda addaa irratti godinyaa keessanii ergitanii namni irra tuqee WhatsApp irraan chaatii isin barreessuu danda'a jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Setting kun lakkoofsa bilbilaa namaa kennuu isin hin barbaachisu jechuudha. WhatsApp irraan username WhatsApp haala amma sana agarsiisa kanaan save gochuudhaan username isaa copy gootanii abbaa barbaadanii ergitanii namni sun isin qunnamuu danda'a. Haala kanatti fayyadamaa isin video kana keessatti akkasuma waan isin galle jiraate commenteetti gaafadhaa. Akkasuma barnoota hedduu channel koo jala galtanii irraa argachuu dandeessu. Irraa baradhaa. Gaafii social media wal qabate waan isin galle jiraate atti gaafadhaa isin jira. Videoon kun akka namoota hedduu bira ga'u like fi share godhaa. Akkasuma barnoota dabalataatiin hanga walitti deemnutti nagaan tura. Galatoomaa.